nadiiftuu namiidhaalee ani tulcha jaleera yaa firaakoo namni jira injiru kofi keeni dhuunfa garaa kamjooda dhuunfaa guuti yaada gamnootee keessatti jedha akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo kun jireenya si maleeti bari kun nama raachisuuf deema dadhabeen jira nama tokko waliin jiraachuun natti ulfaata gaaffii baay'ee na gaafatu maaltu ta'e daandii ani radeeme na yaadachiisu baay'ina hawwii keessatti of dabaa jira akkamitti qofaa ishee achitti argamti jedheen yaada akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo kabachuu dandeenyaa jennee haan ilaallu jireenyi si malee ulfaata yeroo si waliin jiru lubbuu kutiif na fiigaa yeroo kophaa naannatu maal irratti yeroo hubaatule guyyaa tokko harkisaa ture guyyaan yoomiyuu ija keessa si ilaaluu hin dandeenye fagoota akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo Desi gaafadhu yaa jaalallee koo yoo si fedhi ol fayyaa si kaasisa Biko onna uliufuma nyaroo Tedesi jedhaa dhimaatasi Yeroo yeroo ati nadiiftuu namiidhaalee ani tulcha jaleera yaa firaakoo namni jira injiru kofi keeni dhuunfa garaa kamjooda dhuunfaa guuti yaada gamnootee keessatti jedha akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo akkuma jirtu jaalallee koo duusi hidhaatiin maraachuun kuhinoo kun jireenya si maleeti bari kun nama raachisuuf deema dadhabeen jira nama tokko waliin jiraachuun natti ulfaata gaaffii baay'ee na gaafatu maaltu ta'e